Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa kan jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa jirra jirtu isiniin jedha. Beekamu Ramadaana itti dhiyaannee jirra. Nagaan Rabbiitiin nu haa ga'u isin hundaayyuu. Nama qalbii qulqulluun soomu Rabbi nu haa godhu. Amma eessa deemaa jirtu kanaan jettan ta'e karaa waan Ramadaanaaf barbaachisu isiniif waraabuuf deema. Waan Ramadaana barbaachisu namni barbaada hundi keessanuu keessan na dubbistanii bitachuu dandeettu isiniin jedha. Asumaan gara magaalatti deemaa jira. Du'aa godhaa nagaan Rabbiitiin nu haa ga'u hunda keenyaayyuu du'aa godhaa isiniin jenna. Warri walii zanni banillee yoo jiraatan afoonaaf illaa isiniin jenna. Asumaan Ramadaanaa fi qophii Ramadaanaati. Amma wanti biraan jiru biyyaansi hangam miti guyyaan inteettu ammaa dhufti. Hanga saniif hundi keessanuu akka laaltanii viidiyoo kana itti bohaartan abdiin qaba isiniin jedha. Lafuu deemaa jira kennoo safarri keenya kana fakkaata safara addisii hin beektanii safarri duraa sun hin bareeda. Kunillee hin bareeda maashaallah garuu ganaa sirrataa jira karaan jechuudha. Ganaa sirreessaa jiranii. Naas akkasitti warri mana kiyya dhufuu barbaadanillee karaa kana midhaggeeffadhaa kottaa na bira isiniin jedha. Asumaan gama meeshaatti deemna gara gabaa yookiin isinii waraabee hunda isaayyuu isinii mul'isaa meeshaa adda addaa jechuudha. Nafana tura, let's go. Kino hordoftoota kabajamtoota keenyaa geenyeerraa mana majlisii akka babbareedu maashaallah barbaadanii gaafatanii irra deemtee isin waraabaa inshaallah hedduu bareeda geenyeerraa warroonni barbaadan hundi keessanuu iskiriinshot godhanii natti erguu dandeessan isiniin jedha. Hundaayyuu keessa deemee inshaallah isiniif waraaba. Inni ani irra taa'e hunillee hedduu bareedaa kino hundi isaayyuu bifa isin barbaadaniin jira. Kino akkuma argitanii kun ka'e irra taa'eyyuu Nasan lihat kumpulan mul'isetti ni jira hedduu bareeda isiniin jedha hordoftoota keenya. Namoonni kana fakkaata maajaan namoonni barbaadan na dubbisaa keessan isiniin jedha hordoftoota kiyya hedduu bareeda kabraallee keessa gabbu'ee meeshaa biraallee meeshaa kana qofaa miti waan akka maggaarrajaa waan akka waan isin barbaadan jechuudha. Wanni hunduun jira waan inni waraabin illee isin akka barbaadan ofii keessanii keessa natti himuu ni dandeessanii. Kinoo majaalisiin akkana bareedaa inshaallah kunillee itti gammadan jedha yaada isa firee miidha kuni. Hundi isaayyuu gaafatanii bitachuu ni dandeessan isiniin jedha. Kinoo kana fakkaata gubbaan isaatiillee isiniin ni jira. Kaalarii isin barbaadaniitu jira. Hunda isaayyuu ajajachuu ni dandeessanii fedhii keessan irratti hundaa'e isiniin jedha hordoftoota keenya. Akkasitti guyyaadha kana fakkaata guyyaa biraallee viidiyoo itti aanu qabadhee isiniif dhufa. Hunda isaayyuu daawwattanii gana mana maggaarrajaa waan hundaayyuu maachiisaa hunda wajjin isiniif qabadhee dhufa. Inshaallah hanga sanitti nafaana turtanii isiniin jedha.